وي حبيبيكم سوري شاكو والله نتن دبدين وربي قبر رول النبن مال بلس اللبو مالي akkamitti ani mareedhaa ture akkamiin nan soyne akkamiin nan gaafan namni hundi dhagaafa leesh ilaalteerta harka hagam si barreesse harka hagam maal jedhe sultaaniin si gaafadhe sultaanii waliin haasa'e galuudhaaf amma guyyaa sadii akkamtu hafee jira de hay anaan garamsaatu iyyuu wallahi isin gaafadhaan akka namni wanna jedhu sanii miti wallahi si gaafadhee ture deengadda ammoo bar nama sadii hin jirtani kun achi haadha faaxeedha kun achi haadha faaxee sida ijoolleen tun haadha isaanii ta biyya gattee baate na seetiin mataan na iyye ka jedhuun badee bar jidduu keessanii mala jibba keetii fi miti lafeetii. Dubaay jira bara yoo san nama naa gootu fiyan. Dubaay keessatti moo? Yoo san boolee keessa jira baduu yoo dura. Dubaay keessa eerpoortii keessa baduu hin dandeessu bar. Wallah. Qabamte taanaan qabamtee galaa jirta waan ta'eef eerpoortii keessa gasima fakkeenyaaf achitti kuyeetitti. Hanga airportiidhaan si gaanitti bakka xiyyaara sanii ol si dabarsanitti bakka baasaboora kan ishaaraatti kennatu ol si dabarsanitti achi gad deebi'uu hin dandeessu. Eeyyatti. Achi karraan si ganii si bira deebi'ani koyeetitti. Poolisiin baasboora hunda barbaadee wanna ta'eetiin jirti Dubaay keessatti ammoo airportii keessatti gadi sin baasan kaa akkami gadi baata. Ani budura achitti baay'ee karaa nama sossoqaa ture nama illee argine. Akkamitti dandaya gaayis mucaan bar baasaboora malee jechuudha baasaboora hin qabu. Bisa waan qaaman dhaqqatee namni baasaboora hin qabu namni baasaboora hin qabne namni qullaa biyya isaatti galaa jiru kun namni waa takka hin qabne qullaa biyya isaatti galaa jiru kun ishaaraa maal kennee eessaan dhufe jedhee akkamitti dhufe jedhee eerpoortii keessaa gabbaa'e. Bishaan uummanni rakkate bar. Amma. Eessaan dhufaarra jettee baate eerpoortii keessaa eerpoortii Itoophiyaa si fakkaate kan birrii 200 300 kennanii 1,000 kennanii keessaa luqqayanii bayan. Ibiddi sana maa badee jaaree amma dhageeffadhu waan fi amma fiqiranya abdii amma Dubaay bira jira bara airportii Dubaay haa wayyee haasaa jira baran atamma kaayiroo kottu oduu dhiisiiti warabbi amma kaayiroo dhufuu ka'eetiin fiqiranyaa daana Dubaay fiqiranyaa waa'ee jinni dhiisi guddattee kaatee wal fuunaati kottu kaayiroo daaree dabaaftee adda hay areen mana hidhaa keessatti ba'ee sila galuu geennaan kami daa'imattiin si bira baay'eetu bittaachi qammee mana jira bara warra bira jira inde balee soddaatiin na dhagayaarti soddaatiin dhagayaa jiru soddaatiin jiru yaa rabbii kiyya afaan kiyya kana mati jaarsa kiyya illee intala tana nuuf hin galin jettee na wakkatti osoo jaarsallee argan laalaa soddaatiin si feeti rakkoon qabu nama yaadaa feeti soddaatiin anka jed naganaa jedhiin sodda qoy haya waan ufi jadi shabakaadha warra adiin nadda waliin dhageenya akkam jirtanii naga jirtanii fayyaadha guys kombiliin kinaa godha nagaata hello hani dorki Itoophiyaa kana barna man carrafachiisu jiran gootu abbaa kun kam gaariin dabalaa argun toltira cufaaraan eeshi soddaatiin dhufaa irti qoy waan ufee wallahi soddaatiin ilaaluu deeggar mucaan daa'imni daa'imni maaliin isnaan gadiin bayi daa'im soddaatiin dhufaa jirti qoy soddaatiin silaalu fuudhuu hedaa jedhee daa'imni kenna kan dhageeffadhu fuudhuu hedaa masjiida keessaan baatu tiktokii irratti illee akkanatti arkaana imaanaatiif arkaana salaataa kana barsiifti jedhiin ishee. laa ilaaha illallah eeshi okay fuudhuu heda jedhiin fuudhuu heda maadariin dhufanii jiran kotta wallahi waan dhufee achi zoor jedhe soddaatiin akkasin agarra soddaatiin tiktok irraa si baasin sagalee maan dubbisaa dhiisi maadarii shabaaba rakkoon qabani akkam jirtan
Nagartani. Fayyaa keessanii. Nagaa akkam fa'i. Jira wallaahi galata Akkam rabbi. nagaa. Baga rabbi sin gammachiise. Alhamdulillah. Mucallee rabbi naa galche. Baga sin gammachiise baga ilmi keessanillee nagayaan isinii galee akkam jirtan mee naga qabdanii? Nagaa wallah fayyaa alhamdulillah baga nu hunduu wajji gammanne. Amiin 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 wallaahi akkam jirtan mee fayyaa keessanii? Nagaa wallah fayyaa alhamdulillah isin akkami? Jirra wallaahi alhamdulillah galata rabbii wallaahi bareeda jirra mee maal fakkaattan? Abbo Oromoo nu dhaggeeffatu koppilingi godha. Inni de koppilingi godha. Eeshi haa ta'a dhiifama. Sorry. Maal wada jiru akkana guddataa. Ganaa guddataa haasaya afaaniin nu qabee dubbadhaa isin maal jettan? Akkam jabaa bira naa dhaabattanii naa galchitanii lammiisaa ta'uu keessanii baay'ee sin galateeffadha. Wallaahi irra caalanii wallaahi guddoon nagayaan bayanii nagaan bayanii nagaan. Ulfaadha ilmaan tiyya bakka jirtanitti galanni keessanii. Mucaa miyuutiin godhin adii ijoolleen bo'uunuma jiru maan deeman hunduu ijoollee keessa guddanne miyuutiin godhin. Akkamitti guddisa dagatee barsaniif akkana godhata. Ijoolleen ammaa bargisee amma biyya alaa irraa galtee jette kana tokko tokko ka kolfu kun aadaa qabdanii hoolota. Akkuma ji'a sadii ji'a lamaati cannaa achi booda inni nuyyuu dhoqqee isinii haraa galti. Hoolonni takka takka aadaa qabdu. Natti kolfaa'ee daa'ima kana si fageessinaan jedha. Inni moo? Ani hagaati ilma argattu ilma kee wajji ilmoo guddise yoomuu jaani jira. Inshallah yeroo gabaabaa keessa yoo rabbi jedheetiin jedhe innillee ni argata du'aa himatti godha jabaadhaati. Inshallah rabbi Qophaa'i kan dayuuf qophaa'i kan hin dhufa. Dayuuf qophaa'i. Rabbi isaa xiqqeessa dhaqaa haala fida. Dhiifama. Dayuuf qophaa'i jenne. Koppilingi godha hundi keessan gisee kun koppilingi godha manni godha qabu. Leesh. Deemanii? Deemanii irraan achi soddaatiin haata yaafan. Ansira afaan si qabee dayuuf qophaa'ii miti bar fuudhuu aayya jedhanii bar haadha gise makkana ladda gayanii jedhan kan abbaa gise makkana ladda. Dhageeffadhu daaraa si haa godhu dhageeffadhu. Giiftiin haa keessee bar. Anaasii waan biraatti haasaya inni achi diggitti jedha dhagayi. Wiinii asabattaa qabe harkaan. Wiinii maal asabadhaa miqoy namni taaftaaf godhu hin jiru sa'aatii kana oduu guuruudhaaf gatta'a namni. Wannoo ishiisuma qoy kanaa miti. Maal jechuu barbaadeeti. Laal maal jettaan si fakkaate. Hundi keessan taaftaaf godhamoo qabna. Ayyaa. Hin dhagaani isaan deeme. Zabana maal keessa jira zabana dubartiin dhiira kadhattu naan jedhanii booda. Kadhaan hin jiru jaalala kiyyaaf kee jiddumaa kadhaa maaltu fide? Hayi. Bara nama kan siin jedhu kana bara maan. Akkamitti taaftaafin isin bira taranatti hundi keessan. Namaan siin jedhu kana na balaaleffatanii isaa nama yookaan inshallah warra giddiidhaan qabaniiti abbaan jaalatee. Abadan maadarii nama akkasiitii miti abadan firiidha. Wannidha. Yaani bas nama muudiin galeefi. Atama waan jettuun dhageessu. Jiggooto. Aya. Masgida keessaan baatu jettaan. Akkuma masin akkuma argite san guyyaa takka fuula isiitti malee harka isiiyyuu erga arguu eegalle guyyaa 3-4 jettaan. Laap. Mucattii ajaa'ibaa ittaan laal. Mucattii gizee isiin achi dubbatte. Gizee achi quraana qaraate. Amma kaarramni keessaa alatti hafuun. Rakkanne wallaahi. Hayni tokko Itoophiyaa. Eeshi. Mucattii gizee achi dubbatteetiin jettu. Nadda walan aadiin. Gizee achi dubbatte. Aadiin nadda walan aadiin. Maaltu siti dawwala sida maaf akkana siti dawwalan kichuu si balleessuu fi shamarran Itoophiyaa ofirraa eegi. Laanaanuma dubbisuuf nadda walan qaama. Wanni si dubbisanii maali? Baga si galee maali? Si bilbile. Na dubbisuudhaaf jedha. Waraana kan boojitee galte. Eeshi zirkiin kamaadari di baga murtaa si galee gammachuu dawwalaniifi. Anga yeroo Amma kenna. Zirkiin kamaadari di qab. dhageeffadhu. Silkiin qabdu si bituu. Hababa afur namni afur. Laa zirkiin qaba siimiin baafanne malee kalee dhufee miree kalee bu'een.
Arra naa baata dhahin baafadha deemee booda. Habibi kiyya osoo jaartiin jirtu takka jaarsi rakkatee hin beeku waa takka rakkattu na bira anas si danda'a. Guys ababaa lama namni jiru bara. Barkanumaaf si malee jira bara wanni ani si malee isaa 24 jedhuuf ijaan lafaan osoo jennu hanka jedhu koy. Guys ababaa takka darbaa. Dheengadda suuraa wayii namni na ergee beektaa koy si garsiisa. Maal keeti isiin tun? Guys, double, triple በሶስት ነው triple ወሬ ነው ያላታን ገዲሳ ዋን ቀብደን ዲኮ መንግስት ቅዳሜ ቀን ያሉ ገረ ብያ ጭበደ ጋይስ triple ዳ ጋፋቲ ቀበምቴ ገረ ብያ triple ዳጋያርታ አ ጋፋቲ ቀበምቴ ገረ ብያ ገልተ ናንጀራ ሪፈደ ከኤ ሱራ ከን አርገ የናን በቀ ገለ ጀደ ካቢ ቢር ሪፈደ Kanyang kaya janajan itu, guys tap goda kubiling goda, ma bos sedih mbak Isabar, kita hati kubo sedih lama. Guys triple dah. Digit ni macam macam. Ma fi shuf, miskin, ma fi shuf injan ni you. Kabar ini screenshot goda cika bilubu. Kabar ini screenshot goda cika injan ni. Kalau enggak lah berarti screenshot. Live Rafidan itu nu. Live Rafid deh. Suuraa kana arga yennaan achuma fiigee hixaana qabsiifadhee hidha ibiddaki hixaana qabsiifadhee gattaa'ee alhamdulillah. Eda ati wanni ati eda yaada si buusee ati eda bakkuma inni qabamette aarii kana qabdaa eda ati wafsi godhe eda aariin kun wafsi godhe eda miira keessa jirta ati kana. Baga gara biyyaa galte jedhean baga gara biyyaa galee jedhean baga gara biyyaa gale. Baay'isawwee dhageeffadha. Kuweetiin keessatti dhiira taatanii shamarran waliin jireenya keessan laayifii keessan dabarsitanii gaafa poolisiin biraa isin fuute shamarran poos isin godhuun dhiiftu. Wannummaan isin nu sobdaniif hin jiru. Keessa sun dhiirri Kuweeti. Kuweetiin poolisiin si fuutee gara biyyaa si galchinaan akkuma kaleessa Finfinnee keessatti yaadannoo kananii jedhaniitiin tisheertii gurraatti uffatanii yaa'an dhugaa isii dhossanii. Dhugaa isii dhossanii ka'anii biddilii muyyattii sanirra jiru. Hanqinna muyyattii sanirra jiru. Rakkinna muyyattii sanirra jiru. Dhiibbaa isiin qabdu. Argitanii ilaalame Oromoo bada. Let's go tap puranan di bawah jam lagi. Dhugaa muyyattii sanii osoo bee kanarra dhaabatanii dhossanii ka'anii magara yaaduu dhaabatanii uffifuu jedha. Kaleessa immoo yaadannoo isiitiidha. Guyyaa 40 maali jedhan akka waan deettee ulmaa bayaartu. Deettee ulmaa baate inshallah ka guyyaa 40ffaadhaaf tisheertii isii uffatanii yaa'aniif. Indeed. Tokko deero. Akkasii isin jedha bara akkas shamarran Kuweetii ol si darbuun isin yaqiina. Nama meeqa argine asiin dura ka jaartiin qabu. Tokko deero hundi keessa taataa godhamu. Waan baadiyyaa keessaa bahee hin beeku yennu gaafa inni qabamee gara biyyaa galu shamarran achumaa ol darbiti. Yaa waan ofii biyya galee hariyaa kee. Abbo shirri inni gad deebisisi lamaa guruuf leelluufa paastaa kana ol harkisan akka mucaa. Shirritiin afarsa oyyuun tollee gad deebisisi. Akbar. Diyaaspooraan asirraa ingiliffamatti dhugaafa biyya galee kana godhata jedhi lafee kiyya. Ay diyaaspoora. Dura diyor. Maada walti koo akka taa'e. Oi, taphni kun haadhumu. Sooraan biyya jira shamarran biyya keessa waan qabdan qabaddaatti dhagaa. Maaliin dabaltaa? Waan qabdan qabaddaa koottaa hundi keessan haalan wasa haalan. Shamarran biyya keessa hundinuyyuu waan qabdan. Ufii ergite gidee waa badee akka waan qabdan qabaddaatti dhagaa shamarran biyya keessa. Dhageeffadhu. Waan dhageeffadhu sitti maa reefi waan kanaa fi waan kana ati akkana jennaan akkas jetteemi ammallee natti ergite booda akka dubbiin goon sitti meera. Habibi waan maqara nyaatanii kan maqara hafirraa nyaatan malee wanni haaraya nyaatamu wayyuu hin jiru maal. Ani waa silaa waa soqu qofaan hin jedhu. Waa soquun jaaladhu. Angkasiin jedhu. Apa bahasa dikenal?
Jadi. Guys, ababa sadi guutaa mee. Wayini sadin tana irraa fudhannaa ababa sadi guutaa. Kaayiroo kootu kaa. Abala. Hayır ndufash. Soddaatiin tira geetti suutu suutu. Hai, maa yoo dhageetteetiin jette habiibi jaartiin jaarsa waamuun homa jiru malaayikaan si abaarti. Maati amma odoo Asittuu maazariin nama jaalatti galee fi nama jaalala beeku maazariin jette ammayyuu asittuu yoo ammoo soddaatiin si dhageetti. Maal jechuu? maa kakuu eessan amma odoo dhufee kaayirotti waa tabbaseen ajjeesu iyyuu ooltu kakuu eetiif kaa'aarte. Hai, tiktokiin kiyya hoolaa kiyya qoyimee rabbi jedhiiti. Hoolaa atta godhuun nafi. Hoolaa naffite tiktokiin kiyya. Hoola manataa kanamu. Taaptaap godha hundi keessa. Sirkii gana godha. Hoolaa mataa wal jala dabarsee naffite tiktokiin. Dabil family dabil. Tikattaan waan ofii dhageeffatu ixaatii jibajabaa si kattaan. Yoo kuma sadii argatte naqatta rakkoon qabu. Akka soddaatiin si agartutti baree kana keessa oofne si kattaan. Rakkoon qabu soddaatiiti yaa waan bunaa ni erga yoo ati kuma sadiin namoota. Ayyee soddaatii waan bunaa ergita ati kuma sadiin si mooyan. Okay yalla hundi keetan. Let's go. Share godhaa dafaati. Kabirri ergo ana kafuutu akka biraati. Rabbuma tokkana godha. Kabirri ergo ana inni kafuudhu kabiraati. Soddaatii soddaa jedhee kada fadhiitu ana. Shamarri biyya jirtan hundi keetan. Eda nyaataa bule wallah. Laayivii teene dheeda na dabbar. Aboo dabiliin dhume kaadoo waan namni waata kan kennin. Nu jibbisiifta warabbu. Haa nufi kaayiroon akkamii een dhufa kalaas. Eenyu naa deebisaree wanni waan jedhan san. Naa deebisi. Waan jedhan maal inni? Fiidaan akkamitti nama deebisan ture moo akka kaan ni eeggatamu alaa xula deebi. Shamarran kaayiroo keessa irra caalaan faaraadha. Waa jaarsa ijaazaa buufachuu kanan beektu akka ta'u baay'isan xalabachuu. Amaazoon irra seenanii akkatti waa xalabatan kanan beektu shamarran kaayiroo faaraadha irra caalaa. Deebii wardaa bira dhaquu wardaan as jirti yaani kana. Wardaa kamiin? Wardaa beektaati. Wardaan oleemo. A'uuzu billaa bira naqin rabbi jedhiti bira naqin. Guyyaa torbaan tokko wal faana siqamaasiifti gaafa torbee sadaffaadha ammoo afaan distii gootee karaa gubbaa dhaabatta. Hin naqin. As jirti bara asuma kaluudha waan taateef rakkoon qabu. Akkamii wal argita dhagaa achi kaluu jirtu akkamii argita? Beekaa fi beektanaan jira laayii biratti ijoolleen teenya tamana jirti. Hin beekaa jedheen akkamitti as jirti yeroo as saanii. Hin beekuu malee Itoophiyaa keessa waa hin beekan jedhin miskiinticha lafaa si fuudhanii. Wallaahi billaahi. Itoophiyaa keessa karaa mana abbeera keetii beektaa yoo sin jedhan hin beeku. Hin beeku ashi. Ay, hin gowwoomatin habiibi. Hin beektaa yoo sin jedhan ebeluu beektaa hin beeku. Wallahi Itoophiyaa hin beeku malee hin beekte hin beeka eegaa akkas jenna namni siyaasaa fi hawaasa si gaafata. Polotika affaa. Namni tokko jechuudha. No, nama akkasiitii miti kan beektaa jedhanii nama kan kee faamilii si gaafatee miti. Kan kee faamilii si gaafatee bara. Amma tokko siyaasaadhaaf dhufee yookaan namni tokko fa'a ebeluun kun akkana ta'e si tokkoomee si himee sanfa wanni kun sida dhugama wal beekaniifa cheekii godhuufa jedhee dhufee ebeluun beektaa siin jedha. Jettaati fayyadessi kicha. Ottachuma hudduu harree seenta gaafa kan firii sooraa jechuu hin dandeenye. Mutee qiliintoon nama geessee amma naan bahu maasoo qaba nama. Laa manaa bahu miti bareeda akka barbaadde bakka barbaadde deemee bashannan. Gin nama tokko haadha faate beektaa hoos hin jedhan hin beekuu malee hin beekan jedhe. Keessattuu ana fa'a. Maa yakka dalagee biyyaa baate mooti. Akkana godhaa hundi keessa. Tokko lama sadii tokko lama sadii. Maal yakka dalagee biyyaan baane milishaan akkana na barbaaddeedhanii. Badee jaartesiitti ani na hidhan kaa'ama yeessuma seenaa. Rabbiin nu golaafate. Faatariin kiyya na gaafatanii jennaan humna kiyyaa ol jedhe. Wallahi. Mee wallahi jedhe. Intala teetiin jedhanii gaafatanii jennaan intala xiyyaa miti humna kiyyaa ol jedhe. Hin kaadanii. Soddaatii waas deebitee lafa kaayaa kana.
Soddaatiin amma maal goote yaa wal dura dhuftin dhufu. Rakkoo soddaatiin rakkoon qabu gisee soddaan dhufe bichaan himi malee. Soddaan bada. Garuu soddaa garuma arsii kana gisee soddaa argan dalla koranii dheessan malee gara biraatitti aadii dhaba. Rakkan Salam bodoh dulu berarti. Kamu udah sudah dura tadi tak gisee arsii ta'uun kun cinqa. Wush. Wallaahi Nanti di luar udah bertemu bisa nanti gini kok. Wallaahi amma gara arsiititti soddaa isaa gisee argan akka nama bineensa argee kanatti. Ayyanii dheessan. Soddaa arganii jennaan akka nama bineensa argetti. Gara biraatitti bar abbaa jedhanii waliin nyaata waliin dhugan maal jedhan ittiin qoosan ittiin maal jedhan ittiin taphatan maal waliin jedhan gara biraatitti. Aadiidha naannoo biraatitti soddaa akka barbaadetti. Arsima kana gad dhufte taanaan inshaallah odoo soddaa deessitu boollatti taphaddu meeqa kamtu jira tadutti miliqee ta'a harki cabe. Apa Bismillah abboo kun jettu haa. Arsii keessatti apa malah makin dalam nama ini. namni jedhee ilaaluun jira namni soddaa waliin taphatuun waliin haasa'u waliin qoosuun jira. Wallahi injir. Wiini fudhannee ada alhamdulillah. Si berbilang aja fudhatte bar dibata kamu lama fudhatte. Soddaan abbaa miti. Masho warra asli tan udah main tabbasai Kuwait keessatti bannaati biraa galee guyyaa hundaa udah main tabbasai ya. Matari na daga. Pak. Shamarran Kuweetii ati tabbaftu yoo jiraatte in tabbasin shamarran Kuweetii. Deeme amma sitti ergansan baratuu beeyta wajji dalai di akkan waan malee suura yoo wajji kaatanii beeytani. Laa suuraa waliin kaaneen beenna. Wallahi billahi suuraa keessan lamaanaan ufii jawaala isii keessatti arge siifisi. Jawaala Kalau iyyuu kana kan gosa. jedha. Selama haadha isituu feete. Akkanuma waa himsiiftaa bar dhiira laal. Rasaasa tokko malee, aarii tokko malee, fincila tokko malee himsiisee mara. Kanama mucattii hin beeka. La ilaha illallah. Akkuma inni jedhe suuraa waliin ta'eera mucayyoo ni beeka. Sila ati koi siyaasa maanuma dhoofta siyaasa nun dhayin siyaasa nun dhayin jenne. Argitanii? Dabil. Family dabil. Argitan moo Wal argitan? qaxxaan jiru dabil. Dhiira itti Kennaa dabil dhiyaatu irratti. dubartii itti dhiyaatu dhiirri silkii harkaa fuuti. Baasii takka malee Yaa. himsiisee namma. Dhageeffadhu silkii kee amma qanii dhufe natti jedhamu kennite. Waalaikum salaam warahmatullahi. Dhageeffadhu laal. Jaalallee kiyya tokkotu sargii namaa dhaqe. Wallahi dhugaa isiniin jedha. Nama nasiin dura waa'ee jaalalaatti waliin haasaa ture wayititu sargii namaa dhaqe. Jaalallee qabdaa kanarra. Gaafa sargii namaa dhaqu kana an silkii biizii ta'ee jalaa hin kaafne garuu ammoo namni biroo filattee? jechuudha. Isa bira ka jiru nama isa san bira ka jiru namni biroo ka waliin haasawama jira. Naa dawwalee kaameraa isarratti qabe. Inni ijoollee dubaraa waliin inni taphataa ni shaafata yeroo baay'ee nan beekaan jechuun hammeenya illee qabaachuu dabbaalaqummaa ta'ee agas hundallee osoo hin taane garuu ni shaafata dubartoota waliin yeroo baay'ee. Kaza maal godhee amma laali'an. Kaameraa irra qabee natti agarsiise. Kaameraa irra qabee natti agarsiise jennaan amma waan biraan goone biraan iskiriinshuutii godhadhe gizee kun kaameraa irratti qabu iskiriinshuutii godhadhe. Galgala galanii naa hin bilbillee qamaa bulan shamarran tanaan wal gayanii lafa dhiitaa turan. Ati baala geedhaa eenyu deem hudduu akka hooteen teetii seeni deem. Achuma hibannee soddaatiin na bira